Salam salam akkam jirtu nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaa keessan ani nagaa kooti. Yeroo darbe gaa viidiyoo baay'ee gad isinii dhiisee jira waa'ee hojii koorraa gaafii na gaafattan isin deddeebisaa ture. Komentiin baay'eedha. Komentii hunduma deebisuun sirrii miti. Komentii gaariif gadhee adda baastanii deebisuu qabdu. Gaafiin namoota baay'ee bu'aa qabaaree gabaan jiraaree jettu isaan kaan immoo baay'ee dinqiidha. Gaafin baay'eedha. Si jammar gaafin kun kan nama gaafatamu namni hojiitti galee torbanii sana nama hin gaafatu yeroo hojjetamee siqe. Amilee akkanaati kan duubatti nama deebisu. Gaafin kan jedhamu hisaadha. Kana gaafatamuun barbaachisu bu'aa qabaaree gabaan akkamii mana sheedii inkireessinii antuunni nama kassarsaa mana mindino mana saa normaali jedhumaan ijaarame kireessi barbaadi. Amma mawaacidha amma suuqiin kuni eksperdeetiin hojiin suuqii kuni yoo hojjetanii isa bu'uura eksperdeet ta'ee isa nama kassarsutu caalaa kan jedhu jira namni. Kan hundumaa sammuudhaan hin guutina. Hojii hojjettan tokko kana sammuudhaan of hin guutina. Gaafii isinii deebisuu dhufe keessa. Kanaaf dhiifama adda addaan kute. Gaafii akkanaatu jira. Gaafiin akkanaa tokkoffaa nama hin gaafatamu. Lammaffaa shakkiidhaan hin guutina. Hojii hojjettan tokko shakkiidhaan of hin guutina. Wanti isiniin jechuu barbaadu shakkiidhaan of hin guutina hojii hojjettani. Mana sheediyoon gad antuutatu nama kassarsaa mana akkasiitii baay'inaan jettee jirta tokko. Antuuta jechuun humna diinaati diina namaniin yoo jiraate immoo hin cabsita yoo nama amantii taate antuuta jechuun goondaa jechuudha miti yoo feeyyamte malee jechuudha. Lafatti hojjedhu mana sheeditti hojjedhu amilee akkas sammuu xixinnoo akkasii warreen tokko baasa hojii hojjettan keessaa waan akkasii na danqa waan akkasii eksperdeet kan ta'utu caala na balleessaa jetta. Meeshaa akkuma isinitti meeshaa suuqii yeroo banuu kaatu maal galchuun qabaa naannoo sanatti maaltu ka'aa maal dhiisuun qabaa jechuu qabda. Suuqii xinnoo yoo saaqxee wanta gugurdaa galchuun qabdu namni dhufee sin gaafatu namni sirraan bitu suuqiin kee xixiqqoodha karameellaaf shaqaxa xixinnoo taate malee suuqii guddaa hojii kootiin dhiisu jettee kaate immoo waan hundumaa fuul goota namni argata waan ta'eef gabaan dhufee bita sirraayyuu. Wanti eksperdeet ta'u immoo tokkoffaa wanta waggaa tokkootti hachiit bitta numa bittu ilaalte. Waggaa tokko keessatti waan hin gurguramne immoo taariyootoo waggaan fitiin ofiifis fayyadamte iddoo kaanitti sirreessuu qabda jechuudha. Xixiqqeeffattee gashuu qabda. Xiqqoo sana immoo gurgurtee xumurta jechuudha. Suuqii sirrii yoo bante wanta akkas nama kassarsu maanni suuqii xiqqashuu bananii garuu wanta guddaa gatii guddaa achi keessa yoo godhanii namni wanta xiqqoo bituu dhaqa malee suuqii sana wanta gurguddaa bituu hin dhabu. Maaliif suuqittiin xiqqoodha achiin argadhu jedhee amilee waan qabuuf jechuudha. Kanaaf kassarta. Eksperdeet waan ta'u immoo wanti waggaasii fuudhuun qabdu suuqii keessa gashuun qabdu. Waggaa keessatti immoo mi'a tokko gurgurtee wanti hin dhumne siifuu faayidaa hin qabu. Haala ta'e jijjiiruu qabda. Sanaan ala wanti si nyaatu hin jiru jechuudha suuqii keessatti. Waan akkasii amilee akkasii eksperdeet naalaa ta'ee na rakkisa maalan godha. Wanti jettu sirrii miti jechuudha. Wanta eksperdeet ta'u baay'eensa wanta maddeedha. Wanta maddee sana immoo tokko daftee gurguruu qabda tokko immoo gatii xinnaallee haa ta'u tokko immoo irraa fayyadamuu qabdaati mana keessatti. Wanti fayyadamne jira ofii keetiifis fayyadamuu qabda jechuudha sirra taa'e. Garuu wanta akkasitti sammuu namaa keessa gaafii godhu maalinni yoo suuqii xiqqoo bantan garuu wanta gatii guddaa gashitanii namni suuqii sanaa dhufee isinirraan bitu kanaaf isinirratti hafa malee suuqii sirrii yoo jiraate namni waan hundumaa waan isin gaafatuuf gurgurtuu jechuudha. Amilee akkasii dhiisa. Ammana wanta gabii qaba yookiin immoo galii qabaaree jettan tokko immoo hojii hamma jalqabdanii amma gabii isaa fi galiisa amilee kee kutuun qabdu. Hojii hojjettu tokko obsaan hojjetta yoo amma hin jiraanne booda jiraachuu danda'a waan ta'eef yoo amma jiraate immoo booda gadi jechuu danda'a waan ta'eef waan akkasii dhiisuu qabdu. Gaafii akkasii gabaabatti nama hin gaafatan. Namni tokko hojjetee itti seeneeti erga bu'aaf faayidaa gargar baasutti galii qaba yookiin immoo jira hojjetamaa jira jedha malee harumsaa qixarumee gabiin jira too isiniin jedhee amma seetti mee dhuguma naaman ture waan sobaa namee galii guuttadhee waan isiniin jedhe yookiin mootonni nagadaa jiru mtuun jiru isin jedhe sirrii dhaaranii.
Kanaaf gaafin akkasii sin gaafatamu yeroo gaafachuun waan sammuu keessa jiru gaafattan bara. Sana jechuun immoo sin qabatee deema. Gaafii akkasiin baay'isina. Gaafii akkasii sammuutti hin baatina. Hojii yoo hojjechuu jettanis immoo gaafii akkasii sammuutti baattanii hin deemina. Amilee sin cabsa akka ittiin seenne akka hin hojjenne akka isin harkisa duubatti jechuudha. Kanaaf waan akkasii hin yaadina. Hojii ittiin naagaltanii sammuu guutuudhaan otoo humaayyuu yaadin wanti ta'u hundumtu ofii keessanii cimtaniif miti kan ta'u qabu. Tokkoffaa immoo sirriitti kan cimuu qabdan, sirriitti kan beekuu qabdan, ofiifan hojjedhee cimsii qaxaqqaxachi qaqqaban jedhina. Kan isinii in karoorsitu, kan raawwatu, kan hojjetu, kan eebba isinii godhu, kan wanta hin danda'amne isinii dandeessisu, kan gaddoo gabii hin qabnetti gabii isinii godhu. Eebba isaatiin gara keessan dhufu Waaqayyoodha waan ta'eef akka amantii keessaniitti. Sanaan ala ofii kofan gabaa waamaa, ofii kofan waan guddaa hojjedha, ofii kofan immoo waa simadha jechuun dandeessan. Isin irraa qabate mal gootama kanumatti sana shakkiidhaa qabaachuun qabdan. Taa'ee gurgurame hojiin hojjedheettu garuu isa keessatti waa'ee Waaqayyoo beekuu qabdu. Waaqayyoo akkaataatti isin hojjechiisu karaa isin banu beekuu qabdu waan ta'eef jechuudha. So gaafii gaafachuu waan feetan gaafachuu qabdu garuu amilee akkasii, gaafii akkasii, xinxaala akkasii, yaada akkasii sammuu keessatti ofiin ana gaafachuu irraa koon qabu. Gini isin gaafota akkasii baattanii deddeebina.